ايش اكديم سا فلساني برچمر رکھا بکا بیٹا وانتے فی ما كتنا جيس ما كان كيس لنجوني أبابيج سندكم ممكن سنة مامتير أدور دمي سجاليتن دمي سجاليتي يس ما يرى كفتان لفواتن كفكوا لفوات كفتان إجازي مال قوتش دبدن وانت كلوكاس هركاس كاسون دبه هركاس لوكاس إن كاستن أفارس جرسوتن دبه أفان قارون كيسمو أما فان كي حساك أمودنا وانما كيتشان زي تيجي في الدنيا فاتنا أنا كانت جوا إيش اسمرنا دبّة أفاسني بنا ميمو أتابع يسوعين آمين مقولين كل إنجابات إيجا يسوع كريستوس ما كيوت تيسيري بيسوع تنا بلادي تنا مدة بلادي كذي سمك يسوع كريستوسين كذي سمك يسوع كريستوسين أجيسور أفكار كرور فتة بلليسوم كرور فتة مك أقوفتا يسوعين سيديرا أنا بود دميلي كوني كماتيرا أمني كون قلتموني كمارا مش يسوع تانيرو آمين socho sasir tu demam magam demada ufenda ada look etu kesan gutuma demam oyasa ne ka ufinta ne gora demam soda sinasin katlu maqash yesusin hikama diga yesusin hademu milikun hademu mogolenkun hademu qamni kun gutuma maqay yesus kristos kadebsi kota ikas ilala asrit mun digesan hikam ninta harka dikko hatin ken waqay akay socho salala already fayyar kichi fayyar asrit harka kisa fayyar gachuba fayyar kichi socho sala usmar rajis chips this is asam chips chips amar dara isar dudukun amman fayya fayya maqay yesus kristosin elabit humna dhiiga yesus kristos ilma waaqayyooti miidhamni kun afayyu qaamni kun afayyu luqqeetti wayxame kun afayyu mataa kana kaasan ga mataatti nan karadha miilat በኢየሱስ ስም hiikama miila keessa sinuku dirisa sinuku dirisa fayya maqaa yesus kristos ilma waaqayyooti fayya በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈይኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ጉቱማት ስኒ ተየራ ባተኒ ገልተን ባረኪና ጋር አራር ክርስቶስ ቃመ ከሰን ጉቱማ እጃሬራ ሚደምኒ ኩን አካሴ እጃራሜራ ሁምነ ኢገ ኢየሱስ ክርስቶስን ባከነ ፍራገታዲ ካ ሀርኪሰ ሚርጋስ ከም ንስንኩ ሰከና ዳላ ስሪት ዳላም ሀርኪቸ ሶቾሳ ማንቲዳን ሀርከስ ስንኩ ሶቾሳ ታአመውካ አቹመታ ታም sochosa harka keessa miila keessa nuku sochosa harka miila nuku sochosa sochosa sirritti ganama yeroo dhufan harki kun hin socho'u lafaan kaafamu achaafi turre sila amma harki kun fayyera la harki kun fayyera waaqayyoof galata fidaafi miilli kuno sochosa miila keessan maqaa Yesuus Kiristoosin bakka kota kaadha bada hin kufanii duqqeettuun isaanii harki isaanii lafaa waliin kaafamu ture waaqayyo garuu guutummaatti amma gooftaa fudhataniiru birootti gooftaa fudhachaa turanii gooftaa Yesuusiif galannin ta'a hiikama maqaa Yesuus Kiristoosin hiikama maqaa Yesuus Kiristoosin haleluuyaa achi geessaa bakka geessaa ta'umsana waaqayyoof galannin ta'u tutin fuune hitaako inni kamuu ka hidhaanko Uri kumbasa dikanko sitona kase jigako waaqayyo waa guddaa naa godhe guddaa galateeffamu yaa galanni isaa hundaafuu haa ga'u galata rabbii ani harkaaf luka na qabanii na baatanii na baasan akka daa'imaa tol na fuudhanii astaalaa hoo na baasan amma kinuu luka kiyyaan an deemee baa galata isaa waaqayyo waa galateeffamu haa ulfaatu eeshi maal taatan dura Inkuftan moo? Inkuftan. Eessatti kuftan? Boode meetan bakka boodatti kufe. Iddoo boo'ichaa dhaqanii kuftan ishii. Isa booddee maal gochuu dandeessan turtan? Akkatti waan takka afaan nan dubbatu harki na socho'u lukni nan socho'u bakka gahe. Harki isin hin socho'u? Miilli isin hin socho'u? Afaan illee isin hin socho'u? Eeshi mana yaalaa dhaqxaniittu? Dhaqee. Maal isin hin jedhan? Waan aan jenne
Dandeenyu jedhan. Hin dandeenyudha. Eh. Eesh amma eeggasii maaltu isinii ta'e? Ana nama furmaata argadhee magalaan isaan badin galata Waaqayyoo. Harki keessan socho'eera? Eh. Nu agarsiisaa sirriitti. No. Ilaalchisaa. Galata Deemaa nu agarsiisaa. Deemaa nu agarsiisaa. Waaqayyoo filillee guddaa umurii isa dabaleef gooftaa dugda cabaa kana sirreesse harka cabaa kana kan sirreesse. Isaatu na diimnaa malee Mantu qabani mako utuun ittiin beekini. Himetu gara koo Beektaa maal taataaf isaaniifati? Maal taataaf? Haadha kooti. Haadha keeti maal gochuun danda'an turan? Abadhaa baqamaa zarre. Maal gochuun danda'an turan? Homaa gochuun danda'an turaniyyuu bultii 29 guyyaan isaa guyyaa kamisaati. Eeshi. Ani mana kan keetan guyyaa qidaamee dhufa jettee naa bilbiltee turteeyyuu. Ayi anuyyuu nan dhufa ani lidatii kanallee daggasuun dhufini jedheen ishii orgaa tureeyyuu. San booddee namichi wayii tokko hidhamee mana poolis xaabaan jira. Achiin sa'aatii 3 irratti haati ta'e dhukkubsattee hospitaala seentee dhaqqabadhu naan jedhan. San booda waanuman dubbadhu wallaalini silaa haadha ganama naa dawwalte galgala maaltu itti dhalate jedheetime rifadhe. Sachiin booda ani dhugaadha siree namanne ombolaasiidhaan fidaa jiranii eeginaan jiran ani immoo asallaan jiraadha ishiin urutaadha. Achiin ambolaasii yeroo fidee dhufu ani dhugaa ishiin seenee harki ishiillee hin diriiru afaan illee hin qabdu ijillee zoore afaan illee zoore. Ani waan kana dhee oolmaa isaa kana dhee himuu hin danda'u keessatti ulfaata. Kanaaf hospitaala hin seensisanii hospitaala guyyaa 3 doktoroonni hin laalti garuu kana jettee nutti hin himtu furmaata homaallee hin argine ishiin afaan qabaattee beelee nuun hin jettu obadhee nuun hin jettu. Dubbachuu hin danda'ani? Dubbachuu hin dandeessu ijaan nu laaluu hin dandeessu ilmoo taanee alagaa taanee hin beektu. Achiin booddee gaafa guyyaa 4ffaan ol nu dabarsan algaa nuuf kennani fooqirratti. Kazan gaafa fooqi nu kennanii guyyaa 2 ciistee kuni giffiitidha. Giffiitiin immoo qorishallee hin qabu kiniinii qofa qaba. Galaatii rabbi keechan kadhadhaayii nuun jedhan lakki riiferii nu kennaayii Addis Ababatti illee ta'u dabarfannennaan riiferiin hin kennamu homaa isinii gochuu hin dandeenyu riiferiin hin barbaachisu nuun jedhan. Achiin bakka ani sabalan geeffadha bakka haa baasan hin jedhe baafachuu hin dandeessanidha. Tolee ishii yookaan marfee illee nu waraana innaan nuti marfees waraanuu hin dandeenyu homaa isinii gochuu hin dandeenyu baafachuu hin dandeessa garuu naan jedhan. Achiin baafadhee isaan kara manaa fudhannee galla jennaan ani kara manaa fuutanii hin galtanii anuma bira guyyaa 2 takka illee taatu bultee sabalan seessisaan jedhe. Furmaanni koo sabalaa miti beentuma san nageechaa nuun jette. Ameen. Haleluuyaa. Yesuusuma bira nageessaa achittanii kama jette. Lakki nuti ittiin amannu waan kana hin beeknu ani garuu nan jaaladha san durallee amaneen ture. Maatiin kan koo namni itti fudhatu hin jiru namni amanu hin jiru waan ta'eef sodaa isaaniitiif jedhee hin gadhiise. Achiin lakki hin ta'u wanti kun hin ulfaata waan amannee hin ta'u hin jedhe. Sani mormita? Cimaan lakki an achi malee ane sabala hin deemu sabala silaa dandeesseet illee hin deemtu yoo manatti siif hinne malee silaa kaa dandeessee hin xaqqamamuu hin dandeessu manumatti siif hinne si yaallaan jedhe. Achiin ani achitti malee fayyuu hin danda'u urutuma nageessati ani urutumattan sabala kennaa bira nageessa nan fayyaatti. San booda kennaa biraa miti akkuma carraa ta'e immoo banee tasuma guyyaa 8ffaa isaatitti ani dursa sammuun kiyyaayyuu likki hin jiru bakka. Ati dura amantiin qabdu? Amantiin qabdu. So gaafa fiddanii asi baay'ee jira fiddee dhuftanii. Achiin gaafa guyyaa 8ffaa mee koottu fidii koottuti furmaanni nabamuu asiinaan jette haati manaa Alamaayyoo Daa'e. Okay. Achiin ishiin dandeessee fidee dhufuu hin danda'u maatiin nan gargaaranii nuti waan akkanaa kana seexanatti namannu ishiin hin fayyutu isaanii sabala geeffannaadhaan. Kazan bakka ani ofuma kiyyaanan fedhidhuma kiyyaan ishii micayyoo wajjin haasa'e uffata ishiitii fi riifeerii wanni ishiidhaa siidii ishiidhaa baadhee asii wanni wayiin jira zawduu. Argachuu hin dandeenye uumaa guyyaa guutuu achi oolee boo'een bakka isaa arrabsaan gale dhugaa waaqaan hin sobu. Keessatti odoon haadha too bira taa'ee afincaan ishii jalaa fuudhee odoon ol qabee raadhee hagan kana. Isa booddee yaa dhuftee? Odoon hagan nama jedhee isa bira dhufu. Gaggaabsitee dubbachuudhaaf hin dhuftee as? Achiin as dhufi bakka gaafa. Baattanii fiddanii yeroo sana harki ishiin socho'u ture yeroo sana? Harki illee socho'u lukni illee kinoo qabneetuma as seessisnee yeroo isin asii kadhattaniif kinoo hin hiikkattee galanni isaa. Waaqayyoof galateeffadhaafi gooftaa galateeffanna. Amma akkasii hin qabuun deemoo jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos. Baadheen ol fuudha amma ofii olnaa jetti ofii kaatee soofarra teessi waan nyaata ofii nyaatti hin gurshinu dura hin gurshina turree galanni isa haa ga'u. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Waaqayyoon galateeffadhaafi bara baraan fayyaa hafa.